تولجا خبجمتوتا داوتوتا خينيا guyyaa irraan tana keessummaa lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa kana irraayis dhaamsa yookaan immoo ergaa gurguddaa ni harkattanii jenneeti abdannaati ammas duudaan karaa keessummaa guyyaa irraan tanaati isin dabarsaa ammallee turtii gaariin isiniin jira. Tolegaa carraan kan shamarraniidhaati mee dura isin irraa hin jalqabaa maqaan keessa yoo hin dogoggorre adde Faatuma Jaamtan mee adde Faatuma teenya jireenya mana keessanii keessatti walumaa galatti mee jireenyi mana keessanii maal fakkaata? Egaa maqaan kiyya Faatuma Adamuu Saayituu jama. Jireenya keenya maal fakkaata seete? Laala naaf inni kun eega wal fuune amata 45 qabna. Yoo ilmaanii 12 warre wayii jaalala eega na fuudhee fi harma jidduu takka nyaaraan illee walitti muufan ilaal wayii jaalala laal mana keenya keessa namaa jira. Saree jira waata kan fakkaatu maaliif seeti jaalala keenya jechuudha laalummanni kinaan jaan barraati yaa Faatuma bar jaarsaa miti naan jaan bar jaarsaa miti kun ayyoodha kannaa rabbii sii kanneen jaan gaafa qaama walirraa inni qeensaan irraa cira niin jaaladha ammaan duraas Ameerikaa hojjetanii dhufne innaa jaalala keessa. Mee sii fi abbaa warraa keessan hedduu akka wal jaalattan naaf ibsitanii jirtan mee isin lamaan kun fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan fuulduraaf? Fanne laal gaafas guwanaaf inni kun gol fuunu gaa akka aadaa teenyaatti fardaan wal fuuni. Amma immoo akka gartee dilana waa wajjitu reecha umrii tanaan haareetti akkasi kaakunoo aruuza baranaan jira miti veeloo fi keenyekka akkasi kaakunoo hoteela adda addaa mootte kartoon faadheenekka akkasitti inninis hoota kaayyatee anis veeloo uffadhee akkasi piip jechaa baana kaa makiinaan akkasi yaadni qiyyan. Akkasi jechuu yaadni qiyyan. Yaadni qiyya akkasi. Mee biyya alaatiis akkaan dhageetti dheeyxaniidhaan dhagee akkamii dhugaadhaa biyya alaa dhaquun keessan kun eega dheeyxan boodoo waan haaree isin qunname maaltu faatu jirame yoo na ibsitan? Eegaa beeytee makiinaas akkuma reefu siimatti makiinaa 120 yaamnaan siin jee akkasii piip jennee haaree baana haalli biyya alaa taatu siimuu hin danda'u laalkaa gurjaaniin guds. Bareeda jiruu bareeddu jiraanii dhufne laal waa hunda barree maqmaaqsa jetta tapha jetta asoosama jetta wannummaan hin barin jiru baacuu jetta firaadhiis kaa gudiin siin jee bar gud beestiin siin jee beest. Mee maqmaaqsa keessaa tokko yoo na jettan maal isiniif fakkaata? Maqmaaqsa keessa haadha laali intala fuudhii jechuu afaan Ingiliziitiin. Look the mother intala fuudhi. Akkas kuno if ammas yes halabiu hinaf ammas khuskhuzmi barre kha kuno tanafaan bare kuno lala tana jechuudha if ammas salamta gu wali khanna nage gol gaafatan garte how are you rabbi si are you tanafaan bare la tolega adde Faatuma teenya gaafii fi deebii nu wajji godhuu keessaniin maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan isin galatoomfadha. Tolega isinis thank you ma fandas thank you galatoom hayaga haadha warraa keessaniitii wajjin gaafii fi deebii godheetiin jira amma yeroon gama keetii jechuudha. Mee maqaa keessa yoo hin dogoggorre Kamaal Yuusufeedhaatiin dhagee maqaan keessan wayin dogoggore? Obboleessa qiyya siin naa baasee maqaa kana warri qiyya haadhaa fi abbaan qiyya kanaa baasee aan Abdallaa Sharaf Doontiiti. Abdallaa Sharaf Doontiiti? Abdallaa Sharaf Doontiiti. Tole gaamiyaa Abdallaa keenya akkuma haati warraa keessan jettetti jireenyi mana keessanii mee walumaa galatti maal fakkaata gama keessaniin? Akka isiin siyaasa hojjetti jaarsa biroo qabdi malee kun anaa miti. Hayi haadha warraa keetii miti jechuudha. Jaarsa biroo qabdi akka isiin si odeessitetti. Hayi inumaatu Ameerikaan dhagasiin jette eega qafiira dhaquun Ameerikaa dhaquu taate inumaatu bakka gawaanidha namuu achuma bicaa jechuudha. Qafiira wajji dhayineeti faranjii lama achi keessatti agarte. Ameerikuma kadheete seeteemi yasii fi noo baantu kanaas barattoota qabnaatii daree keessa isaan jalaa dhageesse obboleessa kiyya. Mee obbo Abdallaa keenya mee fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan isin lamaan? Saboota fuulduraa baantaa mana kiyya fidee yoon si garsiise huccuuleen tiyya hundinuu harka takka takka hin qabdu shamizni. Maaltu mure egaa hantuutaan nyaate? Samaalan tuunni nyaata ni murti maasasa godhatti ni murti ibiddaan qabatti karabaattaa kiyya hundi walii hodditi koofiyaa godhattee uffatti footaa gootee uffatti tun jaartiidhaa mee rabbii ishee mee tun jaartiidhaa obboleessa kiyya naayimi gaa jaartiidhaa tun. Isi jecha biyyaa bahuuf hin deemu waan biroo dhiisiiti obboleessa kiyya uummanni ganda keessaa nurraa jiraachuu dadhabanii haala jiru nu bilbilanii rabshaa dhiisaa yaa'ii dhiisaa nuun jaan fuula duraaf akkuma isin jettetti makiinaa 20 ol tarriseetiin naa beekaa jaartii tana niinii kaan fadhu
kanaan barbaada. Kana jechuun. Kanaan fedhee. Tole gaamee gama keessanii isin deebi'amee akka abbaa warraa keessanii jeefi yaanni isin kan itti wal faalleessee jira akkamiin ilaaltaati gama keetii waan kana. Saakun namichi marataadha marataa mana sistariin geessa deeme. Akkamitti haiga ammaani inni waan na godha dhiisee akkanatti saatii soon baafne waan inni akkana na godhe abaa maal namitan. Ana marataadha. Maali abbaa Ana marataadha. Maali Ana geessaa mana misi. Waliin loliin agaamee isin walaluun qabdanii barisin. Maaliif walaluun? Bakka osnurraatis osnurraa ana marataa jetti. Sanii miti walaluun qabdanii yaa maashina garaa udaan guddisu. Anamoo. Waliin kaa isin laftaa. Goggoga. Abbaa ummataaf dabru ummanni Sudaan barisin laalu jira. Ummanni. Ummanni nulaalu jira. Ummanni Sudaan sagantaa kun ummataaf darbu jira isin maali akkana walaluun? Illaa maa baratanii way jaartii seeteet way ni jaartii seete waan hin affadhu hunda naa kanniti. Qaysiin feetu ni kannaaf nu lameen waliif kanna. Waliif kanna. Way siin sirraa hin baasee ni galta. Abbaan. Sirraa hin baasee. Nan